Ajjeechaa humnootiin finxaaleessitoota faannoo Salaalee Aanaa Darraatti raawwataniin uummatni Oromoo darammoofachuu fi miidiyaa hawaasaati irratti nuffii isaa dhageessisuu irratti argama. Humnootiin faannoo jeequmsaa fi okkora naannoo Amaaraa keessatti uumaa turaniin as daangaa ce'uudhaan Oromiyaa godina Salaalee keessatti ajjeechaawwan gara jabeenyaaf suukanneessaa kanneen akka qe'ee gubuu, mana gubuu, lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi qabeenya gubuu irratti fuulleffatanii waggoottan lamaan sadan darban kana qe'ee Oromoo gulgulleessuu irratti daran adda durummaadhaan hojjechaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaanis naannoo Amaaraa keessatti sosochii lubbuu balleessuu, nama butuu, qabeenya barbadeessuu irratti bobba'aniin labsiin yeroo ariifachiisaa naannoo Amaaraa keessatti labsamee turuun isaa ni yaadatama. Kanaanis sarbama mirgoota namoomaa hamaa naannicha keessatti geggeessaatii turaniin naannichi tasgabbii dhabee gara hokkoraa fi jeequmsaatti bobba'uun lammiileen biyyattii nagaan ba'anii galuun yeroo yaaddessaa ta'etti as naannoo Oromiyaas ce'uudhaan qabeenya barbadeessuu, lubbuu namaa gubuu, akka looniitti gorra'anii nama qaluu fi ajjeesuun aadaa isaanii ta'ee kan jiru humnootiin finxaaleessitoota faannoo maal akka barbaadaniif maal akka hawwan hin beekamne lubbuu namoota nagaa qe'ee isaanii irratti yeroo gorra'an viidiyoon mul'isu namoota rifaasisuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti duulli watwaannaa fi rifaatuu jalqabeetii jira. Mootummaan gama isaatiin miidiyaa irratti ka argame viidiyoo sana erga ilaalee haga yoonaatti deebii ka kenne yoo hin taane koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas gama isaatiin haga oduun kun qindaa'utti waa'ee viidiyoo namoota gorra'amanii sanaa waan ibsee hin qabu. Haa ta'uutii malee garuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqifaman, haadholii foon isaanii cooligee, abbootiin akka kanatti dararamanii fi imimmaan lakkuu maddii isaanii irra lolaasanii yeroo qe'ee irraa buqqifamanii fi ajjechaa suukanneessaan yeroo isaan darara itti mul'isan viidiyoon garaagaraa mul'ataatii jira. Kunis ammoo Oromoon qe'ee isaa irratti daangaa darbamee yeroo dararamuu fi nagaa dheebotee yeroo haala hin malleen akkasitti jireenya gadadoo keessatti kufu arguun garaa nama moogeessa. Miidiyaa hawaasaa irratti namoonni garaagaraa wal hirkaa fuudhuudhaan jecha kanaa hammeessaan qe'ee Oromoof nagaa jechuudhaan watwaataa jiru. Gama biraan ammoo mootummaan nageenya lammiilee isaatii kabachiisuu qaba jedhanii kanneen dubbatanis hin dhibamne. Humnootiin faannoo daangaa darbanii naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaa suukanneessaa fi gorraatii geggeessaa jiran kun mootummaan akka tasgabbiitti godhuu fi seerri namummaa akka kabajamuuf waamichi dhiyaachaatii jira.